Beekii rifeensa nu jalaa dagattee beekii shurrubbaa nu jalaa irraanfachuuf jirta maal jechuudha. Si eegaa jirra miti warri jettanii hin daganneen irraanfanne haaldureewwan jiran keessaa tokkoffaarratti kan irraanfachuuf dagatamuu hin qabne rifeensaa fi eenyummaa keenyadha. Kanaafuu an addaan kun ittuma jira garuu viidiyoo isiniif hin hojjenne xiqqoo nan bubbule sababni isaa biizii waan ta'eef baay'ee wayi qibaatiin ani miila na hojjedhee itti fayyadamuu jalqabe kun maaltu akka achi keessa jiru anumaaf iyyuu gaaffiidha isa dhugaa dubbachuuf akkam akkan jedhee isinitti hin beeku. Akkan rifeensa koo irraa kukkute ni beektu. Ji'a tokko waan guute miti. Kana jidduutti bakki irraa kutee na jalaa badee jira jechuudha. Dhokatee jira. Ji'a tokkoon goonne waan akka torbii sadii akkasumatti fakkaata. Viidiyoo gadi bu'ee guyyaa isaa toon ilaalee jechuudha. Isinillee mirkaneeffachuu dandeessu. Baay'ee qibaatii ajaa'ibaa ta'e jechuudha. Kanaan hojjedhee ammallee itti fayyadamuu jalqabe. Qibaatiiwwan mana keessatti hojjedhee haga ammaatti itti fayyadamaa ture keessa inni miilanaa kun addumaan isiniin jedhe isa kanammoo argachuudhaaf warri haaraa taatanii gadi buutanii jalqabni ka'umsi gosa akka ture hubachuudhaaf dura arguutii qabdu tun argin amaanoon nama rakkisa waan ta'eef hundaafuu arras maalitti fayyadamuuf akkan qophaa'e mala akkan gochaa jiru tokko isaa isinitti hima laayikii gochuutiin jalqaba seensi keessa laayikii haa ta'u. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo guyyaa har'aas immoo haala kanaan deebi'ee dhufeetiin jira. Guyyaan har'aa guyyaatti rifeensa koo miicuu ture jechuudha. Kanaafuu waliin tura yeroo jalqabaa fi gara mana kanaatti yoo dhuftanii sabskraayibii gochuutiin ol seenaa maatii maamilanaaf ta'a. Akkasuma wanti isin gootan yookaan isinirraa eegamu jiraate laayik sheer gochuutiin na waliin tura isin. Egaa duras qabaatiiwwan garaagaraa mana keessatti keemikaala garaagaraa irraati yookaan akka nu miineedhaaf irraa bilisa goonee akka hojjechuu dandeenyu ofii koos immoo akkan itti fayyadamaa ture ka'umsi koo eessa akka ture har'as immoo eessa akkan jiru gadi buutanii warri haaraa taatanii viidiyoo koo tokko lamaan jalqabaa haga xumuraatti ilaaltanii mirkaneeffachuu dandeessu jechuudhaan waan ofii kootti fayyadamu qofaadha kanani namatti immoo yoo na miidhe ta'e hin miidha waan ta'eef hin fayyadaminaa fayyadate immoo ni fayyadamaan jedhuuni. Abbaan of amansiise wanta miidhurraa of eeggatee wanta fayyadamu immoo itti fayyadama akkasuma immoo warri na waliin itti fayyadamtanii jijjiirama arganne irra hirtanis immoo jirtu. Isaafuu viidiyoo kana waliin turaa jechuudha. Amma kana arrii torban keessatti yeroo tokko rifeensa koo nan miicanii har'a immoo guyyaatti miicuu ture. Argitanii rifeensa koo erga irraa kutee torbii sadii akkas waan ta'e natti fakkaata garuu bakkeen irraa kutee dhokatee jira jechuudha. Kun immoo maayinni firiinsa qibaatiin ani qopheesse sana jechuudha. Qibaatiin suni hedduu isaa hojjedhee fayyadamaa tureera. Akka miilanaa garuu tasuma hin argine yani baay'ee tokko qibaatii dhibaa ture. Isas immoo akkamittiin akkan hojjedhe kuni qibaatii maalii akka ta'e maaliifis immoo akka fayyadu guutuu viidiyoo hojjedheen ture waan ta'eef warri haaraa taatanii asuma viidiyoo kana jala linkii sinikaa linkii sana xuquutiin seentanii jalqaba haga dhumaatti maal akka dabaltan akkamitti akka hojjetattan maal tokko barbaachisu guutuu isaa argattu jechuudha. Asuma jala linkii qibaatii kan akkamittiin akkan hojjedhee diskiripshin booksiirra sinikaa jechuudha. Amma har'aanii itti fayyadamuudhaaf malee qibaatii hojjechuun miti. Qibaatiin kun garuu fooliinsa baay'ee tokko haayilanyaadha. Ittiin deemuudhaaf naman tamacha'u sababni isaa roosmeriitu keessa jira. Foolii roosmerii immoo ni beektu. Akkasuma jinjibila qullubbii adii qurunfudii akkasumallee roosmeriitu keessa jira jechuudha. Guutummaatti anammaa akkamittiin akka hojjetame yoo isinitti immoo dhaqee viidiyootu dheerataa garuu itti fayyadama isaa qofaadha. Baay'isee kanaan hojjedhu yeroon biizii ta'utti yoo na barbaachise akkamittiin akkan hojjedhu nan dhabaa. Baay'ees immoo biizii waan hin ta'u madaamiin koos immoo akka isheen na cinqitu daawwattoonni koo warri turtan beektu warri haaraa taatan immoo akkasitti hubadha. Yeroo firii argattanitti waan akkasii isin fayyadu kana qopheeffatanii ol kaawwachuudha qabdu maaliif gaafa rakkoof isin qaqqaba waan ta'eef dagachuu hin qabdanii irraanfachuu hin qabdanii jechuudha. Kuno ergan qodaa xiqqoo waan amma yoo kanarra itti fayyadamu ergan buufadhee booda amma kana deebisee shafanii haala kanaatiin haguuggachiiseen nan kaawwadha jechuudha. Kunillee torbii sadii akkas fixee natti fakkaata. Qibaatiin kun irrumaa fayyadamaa jira garuu amma kanatu na hafee jira jechuudha. Qibaatii baay'ee ajaa'ibaa ta'e baay'ee rifeensa dheerin dabalu yabbina dabalu maal rifeensa akkamillee qabaadhu rifeensa dheeraa gabaabaa ciccitaa buqqaa maal akka ta'e qabaadhu. Isa kamiifillee jechuudha guutummaa guutuutti faayidaa kan qabu jechuudha. Amma kana qopheessee lafa kaawwadhee kunoo akkuma harkaa jirtan rifeensi koo akkasuma lallaafaadha moo jalqabni akkam ture maali warri jettan gadi bu'aatii viidiyoo ilaalaa fuulduratti illee nan hojjedha jechuudha. Ittuma fufa kun addaan hin jitu garuu jidduu kana waan ambiizii ta'eedhaa fi viidiyoo isiniif hin hojjenne ofii koo garuu hojjechaa man jira kan itti fayyadamaa jira jechuudha. Garuu viidiyoo immoo hin waraabne har'a kana dhufee jira jechuudha.
Isa booda harkaan filaanii rifeensi koo amala inni qabu keessaa gaafa filuu gaafa goggogu wachaatiin keessaa bubuqqaa jechuudha malee hin ciccitu. Ani immoo kan inni buqqa'u waan hin barbaanneef harkaan fila. Kun akkuma argitan jalqaba quxuxurii fufurdaa sana ture sun guyyaa 2 bulee har'aan sadaffaa isaatii hiikee erga hiikee booda kunoo toon filiin jechuudha. Filuu hin qabdani rifeensa keessan guyyaa miiccan filuu hin qabdani. Qibaatiin kun jalqaba ture rifeensa keenya hin miicin otoo miicin duratti wanta itti fayyadamnu jechuutti immoo qeensi koo ni cabee. Rifeensa na jala harkisee jechuudha. Isa booda harkaan ala kanaan filtaniitu rifeensa keessan dheeraa gabaabaa yabbuu habbii waan barbaade haa ta'u jechuudha. Ala kanaatiin kan isinitti dibachuu qabdani. Kunoo ani viidiyoo ispiidiirra kaa'ee jira akka hin dheeranne yookaan immoo isaa akka hin baay'anneedhaa fi garuu wanta ni dubbadhu sirriitti dhaggeeffachuu caqasuudha qabdu maal takka ture maal takka ta'e wanta ni dubbadhutu siin fayyadaa jechuudha. Amma kana kunoo gamaanis gamasiinis qibaatii hundumayyuu itti dibee xumureetiin jira jechuudha. Kunoo qibaatittiin saala kanaan dhumdee jirti. Kanaan dhaabna ga'u qodaa kanatti irraa qixaadhee san booda fiixee seeraan masaajii gochuu qabna duubaa fuulduraanis sirriitti jechuudha. Kun keemikaala waan hin qabne mana keessatti ofii keessa waan hojjetattanii baay'ee tokko gaariidha. Itti fayyadamaa isiniin ja'a garuu kanas ta'e akkaataa itti fayyadama keessaniitu murteessaadha. Ol ittanii gad ittan taanaan rifeensii fi daa'ima yookaan immoo qaallummoo maal jedhanii amala badaa qabaa jechuudha. Akkuma isin gootanii ta'a. Yoo seera qabeessaan kunuunsitanii waan akkuma isin barbaadanitti isiniif argamaa jechuudha. Gabaabumatti ani hojjedhee waan an hojjedhetti milkaa'ii gammadee kanarra gaheetiin jira. Kana qofaa miti ani rifeensa koo irraan kukkutanii beektu. Rifeensa irraa kukkutuunis maaliif akka fayyadu baay'een keessan faamilii koo turtanii beektu. Warri faamilii koo turre immoo na hordofaa isiniin jedha. Amma kana gara lamaanitti gongonii jira jechuudha. Ergan qibaatii sana dibee kana jechuun otoo hin miiccatiin dura jechuudha kan nuti itti fayyadamuu qabnu. Rifeensa keenya gogaasaa miti kan nuti miicuu qabnu. Waan akkasii qopheeffachuutii qabna. Warri isiniif danda'amu jechuudha. Maaliif haalli tokko tokko isinii mijachuu dhabuu danda'a. Warri isiniif hin mijannes immoo wantoota hedduu fala biraa yookiin opshinii biraa qabdu kana kanatti fayyadamaa isinitti maatiin ture. Amma kana feestaalii haala kanaan godhee itti dheetii jira. Kana jechuun daqiiqaa 30 yookaan 40 ofirra turta. Agasitti hojiin qaba waan ta'eef hojii sana hojjechuun deema. Uffata miicuu tokkosuu qabaachuu danda'a. Mana xaraguu ta'uu danda'a fooqee irratti jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii jaakkas sa'aatii rafuu sa'aatii riba korraa kuteeni malee yoo guyyaa ta'e na waamuu danda'u natti bilbiluu danda'u. Amma kana daqiiqaa 40 tursee nan miicee jechuudha. Yeroo miicee viidiyoo waraabne isinitti dheerata. Rifeensa koo akkamittiin akka miicu akkamittiin akka filus immoo isinitti agarsiisaa ture waan ta'eef gadi buutanii viidiyoo hordofuu dandeessu fuulduratti isiniin fida. Har'a garuu anis nan ariifachaan jira. Akkasumallee viidiyoon akka isinitti hin dheeranne barbaada. Isa booda erga miicee booda kunoo kana fakkaata. Miiceeyyuu hojiirran ture jechuudha. Baay'ee biizii ture. Amma kana bishaansa keessaa dhumee goggogee jira jechuudha. Deebi'ee immoo amma kana lifaatii miiqatti baasee deebi'ee goggogee jira. Isaafis falli jira. Akkam gochuu qabna. Aga ammaatti na wajjin jirtu dheeyyaadha. Aga xumuraatti na waliin turaan siniin ja'a. Obsaan aannan garoomsaa dhugeedhanii keessattuu dhimma rifeensaa irratti nama obse qabutu waan gaarii argachuuti danda'a. Maaliif ana ofirratti waan an arge waan hundumayyuu dura rifeensi koo akkas akkan turreenis akkam akkan ture. Aga ta'e isinitti meeraa hundammoo haasaanii fixanii amma kana miicee xumuree jira jechuudha. Miicee gogee jira bishaan saayuu keessa ammas deebi'ee goggogee maal gochuun qaba yeroo gogee calluma jennee harkisuu samaxaaxuu keessaa yaasuu qabna moo akkamitti fayyadamuu qabna maal gootan jettanii anuma waliin tura. Kunoo amma kana kun miicamee tu jira jechuudha. Kana fakkaataa erga miicee booda ammallee jarjaraa man jira maaliif qalbiitti hin jiru. Inna waamuu natti bilbiluu bakka madaamiin koo ana malee inni ishee waan hojjetu natti hin fakkaatu baay'ee tokkoon tasaaqaqa irra caalaatti halkanii dhirriba korraa kuteen kanan rifeensa koo hojjetadhu malee yeroon akkasitti viidiyoo waraabu waanuma firiidemii ta'ee haalli nama jatee toon taane kana dheetoon sinitti himee baay'ee ulfaataadha garuu immoo jireenya waan ta'eef isin akkasiin nama rarfattannaaf azaansantan yookaan naaf jettanii hidhiinaaf xuxxanii botoo hin taane akkasitti isinillee akkasitti fayyadama. Gaarummaan hin jiru manni namaa cinqii qormaata chaalenjii waan ta'eef isiniin jechuutii barbaadeeni malee fayyaa taanaan nagaa taanaan wanti hin danda'amne wanti keessa hin darbamne hin jiru. Akkasiniin jedha amma kana maal gochuuf hin deema istiishwaarii gochaa jira jechuudha. Xiqqoo ishee maaliif deebi'ee goggogee wanna jalaa qaqqabatee jira waan ta'eef istiishwaarii haala kanaatiin xiqqoo ho'isanii kana qibaatii waan tokkotti hin dibne erga miicee booda sababni isaa qibaatii itti dibnee yoo istiishwaariitiin fillee sirriin dhufu rifeensi guggubachaa deema cincaatii deema akkasuma diddiimachaa ciccitaa deema waan ta'eef qibaatii tasuma biraan qaqqabsiisuu hin qabnu. Erga miicanii bishaan saakala kanaan keessaa gogee booda
Istishwaarii haala kanaatiin ho'isnaa jechuudha. Xiqqoo labbi godhaanii garuu rifeensi koo xiqqoo baay'inallee dheerinallee waan qabuuf inna tursa. Kuno haala kanaatiin istishwaariidhaan filee jechuudha lallaafisee jira ammallee qibaatiin qabu gaa kuni akka miicee bayyinidha. Akka miicee bayyi walirraa hireeni rifeensi bakka tokkotti filuuni sirrii hin dhufu kan jidduu qixxa lamaan jiru ni gugguduunfamaa ni ciccita ni buqqaa miidhamaa deemaa jechuudha. Isin kanuma fuulduraatti isinitti mul'ata. Kana gochuun duratti immoo yeroo qibaatii dibattanii yeroo filtan yeroo miiccan yeroo hundumaa walirraatti hirtanii akka affaltanii haala kanaatiinidha kan isin itti fayyadamuutii qabdanii. Egaa kun guutummaa isaa istishwaariidhaan labbi godhee ho'isuun qaba jechuudha. Maaliif akka lallaafu akka filamuudhaa fi dhuma irratti immoo qibaatiidha kan ani fayyadamu. Qibaatiis immoo torbanitti yeroo tokko jechuudha. Otoo miicee waan ta'een itti fayyadamus torbanitti yeroo tokko bichaatti fayyadama. Erga miicee booda qibaatiin itti fayyadamus torbanitti yeroo tokko qofa. Isa kana hundumaa gadi buutanii viidiyoo koo yookaan mana koo keessa fattashaa fuuldurattis immoo isiniin fidaa jechuudha. Amma kana kunoo haala kanaan suuteedhee masaajii godhee walirraa hireetiin istishwaarii kanaatiin ho'isaa jechuudha. Kun akkuma argaatii jirtanii yaa viidiyoo ispiidirra kaayitiin jira. Wanta ni dubbadhu sirriitti caqasaa yookaan na hubadhaa isiniin jaa. Viidiyoon illee gara xumuraatti jira. Hagan qibaatee dibadhee dhumarratti immoo quxuxxurii maal hojjedhutti viidiyoon ni dheerate waan ta'eef kaatii godheetii jira. Barbaadda yeroo itti aanus nan dhufa waan ta'eef gadi buutanii sirriitti hordofuutii dandeessu. Yoo kuni akkani jedheetti itti fayyadamtanii faayidaa isinii kennuu baate anatu sobaa jechuudha. Garuu akkaataa itti fayyadama keessanii dhugaa irratti kan hundaa'e sirriitti of amansiistaniitu akkani godhe gochuu qabdu. Yoo akkas hin taane ani keessan jiru jechuudha faamilii koo. Akka isiniin jedha dhugaa jiru walitti himna. Dhumarratti kunoo kana ta'ee jira jechuudha. Istishwaariitiin filee haala kanaan lallaafisee jira. Amma akkasitti hin deematoon taanee quxuxxurii bakka jaattis torbattis saddeetittis fufurdiseetiin nan hojjetadha jechuudha. Isa kanammoo viidiyoo hin waraabne maaliif ariifadhe viidiyoonis ni dheerate addaan kuteetiin jira jechuudha. Kana fakkaata olumaan koo har'a rifeensa koodhaaf qopheessee qibaatiin ani itti fayyadamu baay'ee isaa isinitti agarsiisaa ture. Har'a garuu vaaziliinii fi qibaatii fasaashii qullubbii adiirraa hojjetame kana itti fayyadamuuf qopheeffadheetiin jira jechuudha. Kun argitaniitu qibaatiin qullubbii adii faayidaa akkamii akka qabu guutuusaa isinitti himee jira. Fuulduratti illee akkasuma jechuudha. Amma kana gara xumuraatti dhufeetiin jira. Agammaatti waan wajjin turtanii waan dhageessanii hojiirra oolchitu ni fayyadamtu. Isinis immoo faayidaa ni argattu. Deebitanii natti himtu dheetiin. Yaada keessan koomentii eegaa gaaffii barbaadda yoo na gaafattan gama rifeensaanis ta'e ani nan jira waan ta'eef sekshinii koomentii irratti yaada keessan na beeksisuu dandeessu. Caalaatti immoo piliis viidiyoo koo laayikii godhaa namoota baay'ee bira akka qaqqabachuudha. Akkuma baratame hin irraanfatinaa hin dagatinaa isiniin jedha. Yeroo keessan aarsaa gootanii agammaatti waan wajjin turtaniif hedduu isin jaalladha isin kabajaa isiniin jaha baay'ee bakka